Yes, welcome. This one is HRN chapter 3, all about job analysis and HR planning. So, jirtu harka fuune har'a chapter sadaffaa human resource management ilaalla jechuudha. Kanaaf chapter tokkoffaa waa introduction part ilaalleerra, chapter lammaffaan immoo waa'ee human resource environment kan jedhu sirriitti ilaalleerra. Har'ammoo chapter sadaffaa human resource job analysis and HR planning kan jedhu waliin ilaallaa. Kanaaf channel keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe osoo hin godhin tutorial keenya hin seenina jenna. Warroonni channel keenyaaf miseensa taatan immoo channel keenya namoota hedduu bira akka qaqqabu share gochuu, video keenya immoo like gochuu akka inni irraanfanne jenna. Kallatti maangara tutorial keenyatti seenna. So, chapter outlines includes the definition of job analysis, who is involved with job analysis, component of job analysis, steps of job analysis, and job analysis potential problem, and finally job design. Enough step what can mean takatakan land. Enough definition in job analysis to job analysis namchira what we component in job analysis malfa step in saho potential problem in job analysis keessatti mudatu danda'u maayinni job design jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu takka laalla jechuudha. Then HRP or human resource planning jechuun hiikni isaa maayinni faayidaan isaa importance stepin isaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla jechuudha. Kallatti maangara definition itti yeroo seennu job analysis jechuun the reason why people are required in an organization is to fill job vacancies and to do the job. Kanaaf job analysis maaliif barbaachise? Hojii tokko keessatti bakki banaan jiraachuu yookaan organizationii tokko keessatti bakki banaa bakka nama humna namaa barbaadu jiraachuu isaa akeekuudhaaf yookaan beekuudhaaf job analysis hojjechuun baay'ee murteessaadha. This requires human resource management to understand the nature of the job and the nature of the tasks required for the job. Hojichi maayinni hojichi moo nama akkamii barbaada kan jedhu skill isaa, knowledge isaa, experience isaa laaluudhaan warri humna nama bakka hojii sana barbaachisu the right person at the right time at the right position fidanii ramaduudhaan hojiin tokko akka hojjetamu taasisu jechuudha. Kanaaf job analysis is a systematic process of collecting, making judgment about all of the important information related to the nature of the job. Kanaaf job analysis jechuun systematically data walitti collect gochuudhaan sana booda judgmentii yookaan immoo data sana irraa fudhachuudhaan data sana gara information itti erga geddarree booda hojii sanaaf yookaan amalli hojii sana maal fakkaata, hojii sanaaf immoo nama akkamtu barbaachisa kan jedhu karaa itti beeknu keessaa job analysis tokko jechuudha. It is the basis of all human resource management activities. Human resource management activity keessaa murteessaa kan ta'e job analysis. So job analysis objective are to achieve information on the following job and the person aspect. Hojichi maayinni nama akkamii immoo barbaada kan jedhu beekuudhaaf nu fayyada. So what worker does the work function, how the worker does the method and the technique used, what aid is necessary like machines, tool, expertise, and what qualifications are necessary, knowledge, skills, and the ability as well as experience. The output of the job analysis are job description and the job specification. Kanaaf job analysis isaan kanneen hunda deebisuudhaaf nu fayyada jechuudha. Walumaa galatti garuu outputiin job analysis yeroo baay'ee job description fi job specification baasuudha jechuudha.
So job analysis generally can include these all things. Karanneen hundatti wal qabata jechuudha. Fakkeenyaaf labor relation wajjin wal qabata. Safety and health of the workers or employees. Compensation policy, performance appraisal, career development, employee development, employee training, strategic HR planning, selection as well as recruiting. Kana hunda hojjechuudhaaf HR'n tokko job analysis hojjechuun baay'ee key murteessaadha jechuudha. So the component of job analysis gaafa jennu job analysis in generally componentii lama qaba. Job description fi job specification. Job description jechuun the list of the job duties, the working condition and the tools, the materials, equipment used to perform the job. Identify the picture of the job generally. Kanaaf job description gaafa jennu meeshaaleen namichi bakka san hojiin sun maal barbaade yookaan duutiin namichi tokko achi dhufee hojjetu maa inni conditionii hojii maal fakkaata, meeshaaleen hojii sanaaf barbaachisan maal faatu jira, performansiin namichaa bifa kamiin measure standard of performance, and generally the picture of the job jechuu dandeenya. Fakkii yookaan hojii sanaati jechuu dandeenya. Job specification gaafa jennu garuu generally waa'ee skillii, ability fi other credentials that incumbent job holder will need to do the job. They identify the picture of the person. Look, job description in the picture of the job, no? But job analysis specification gaafa jennu the picture of the person or the employee. Namichi bakka sanatti qacaramu sun dandeettii akkamii qaba, experience isaa maal kan jedhu beeksisa jechuudha job specification. Generally, steps of job analysis gaafa laallu inni jalqabaa determination of the purpose of job analysis. Maal kaayyoon job analysis hojjennuufi. Inni lammaffaa information walitti qaqqabuudha about the job to be analyzed. Then barreessu write the job analysis. Finally obtain approval from HR manager for that job analysis. Isaan kunniin stepoota nuti follow gochuu qabnudha jechuudha. Maal purpose of the job analysis gaafa jennu maal jechuudha. So job analysis serves for several purpose for HR. HRM midhaaf waa hedduudhaaf fayyada. Fakkeenyaaf, how do you want to use job analysis for different legal recruitment, manpower planning, recruiting, selection, performance appraisal, training and compensation policy isaanii draft gochuudhaaf job analysis hojjechuun isaan barbaachisa. Seera qabeessummaa isaa, namoonni hojii sana barbaachisan eenyu fa'a, akkaataan namoota hojii barbaachisan sana ittiin filmu yookaan immoo beeksisa baafnee ta'uu danda'a, karaa adda addaatiin akkamitti attract gochuu dandeenya, isaan keessaa immoo akkamitti filachuu dandeenya. Namicha san erga ramannee booda performance isaa bifa kamiin check goona, standardii kamiin, training kennamaafuu moo hin kennamuufi, hin barbaachisan moo hin barbaachisu kan jedhu. Namicha san erga training kennamee hojii irratti bobbaasnee booda haalli hojii isaa performance isaa irratti madaalamee erga ilaalamee booda compensation inni barbaachisa moo hin barbaachisu kan jedhu beekuudhaaf job analysis hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Information about the job. Gather information about the job gaafa jennu decide which job to be included in the job analysis project. Hojii kamtu job analysis sana keessatti ramadamuu qaba kan jedhu information collect gochuudhaaf. For similar jobs, select representative of jobs and a different method of gathering data are there. Data karaa adda addaatiin funaanuu dandeenya. Interview ta'uu danda'a, questionnaire qopheessuutiin ilaaluun yookaan observation ta'uu danda'a. Diary or log method ta'uu danda'a yookaan immoo critical incident technique method'itiin ta'uu danda'a. Karaalee kanneen information waa'ee job sana beekuun ni danda'ama. Interview karaa lamaan gochuu dandeenya. Individual interview and group interview dha. Individual interview gaafa jennu several work are interviewed individually and the answer are consolidated into single job analysis. Kanaaf hojjettoota achi keessa jiran kophaa isaanii gaafachuu dandeenya yookaan immoo groupii interview qopheessinee groupii goonee interview gochuu dandeenya jechuudha. Group conflict may cause this method to ineffective. Yeroo baay'ee gaafa groupiidhaan interview goonu conflictiin uumamuu danda'a waan ta'eef yeroo baay'ee group interview is ineffective. The interview method require that all employees are asked the same question in the same order. Gaafiin gaafataman tokko actually garuu conflict fiduu danda'a jechuudha group interview. Questionnaire gaafilee garaagaraa erga qopheessinee booda hojjettoota sanaaf gaafii sana bittinneessuudha akka isaan deebisan. Kanaaf each question is answered using scale that rates the importance of each task. Not all job are the same and the same, so questionnaire may overlook certain aspects of the job. Also, follow-up methods are not usually organized to gather extra information. Computerized version of questionnaire can be very expensive. Kanaaf hojiin hundi tokko waan hin taaneef questionnaire nuti qopheessuunis hundi isaatu tokko ta'uu dhabu
danda'a jechuudha. Haa ta'u malee garuu kushinarii sana qopheeffannee namoota hojjettoota achitti jiran hundaaf xinneessuun meetodii information itti sassaabnu keessa isa lammaffaadha. Yeroo baay'ee kushinarii bifa computerized ta'een qopheessuun kun expensiveedha malee silaa bareeda ture jechuudha. Garuu expensive, cost effective miti. Diary method encampment employee record information into diaries of their daily task. And the record time it takes to complete the task must be over the period of several weeks or months. This method can be very expensive because of the time it takes to complete it. Namoonni diary yookaan immoo akkuma seenaa isaanii guyyaa guyyaan oolmaa isaanii barreessanitti waa'ee hojii sanaas oolmaa isaanii guyyaa guyyaatiin riikardii akka godhan taasisuutiin ta'uu danda'a. Kuni garuu yeroo dheeras fudhachuu danda'a akkasumas sa'aatii dheeraa barbaaduu danda'a. Malee diary metodiinis karaa biraatiin information gaazexaa gochuudhaaf nu fayyada jechuudha waa'ee joobii tokko. Inni itti aanu observationiin kallattiimaan directly observe gochuutiin ta'uu danda'a yookaan viidiyoo teeppii fayyadamuutiin ta'uu danda'a. Useful when job is fairly routine and the worker may not perform to the expectation. So inni kunis karaa biraatiin daataa argachuu dandeenya jechuudha. Critical incident techniques or CIT and takes a past incident of good and bad behavior, organize incident into categories that match the job they are related to, and the CIT is helpful in illustrating to the unemployees what kind of behavior is required for the job. Kanaaf inni kun immoo CIT method jechuun past incidents irratti hundaa'uudhaan asiin dura bara darbee ta'uu danda'a, bara kaan ta'uu danda'a hojjettoonni yookaan hojichi maal fa'aa barbaadaa ture. Good side isaa maa inni behaviouriin ture immoo maa inni kan jedhu achirra kaanee kaammaa kana suggest gochuun ni danda'ama jechuudha. Kuni incident method yookaan critical incident method jedhama jechuudha. Erga information walitti qabne booda job analysis sana barreessuudha. So many organizations write a job description combining both job description and the job specification. However, it can also be presented in two parts, job description and the specification. The following items are common to both job description and the job specification. Generally, job analyzing ku walama qaba jenneerra, job description fi job analysis job specification qaba jenneerra. Kan agaruu isaan lamaanuu commonly wanta isaan wal fakkeessutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf job identification like titles, dates, approval, supervisor title, salary, and the grade level can be there in job identification. Job summary, general nature, major function or activities include general statements. Relationship also there. Works with or with who. Reporting relationship also yeroo baay'ee ni barreeffama. Eenyutu eenyu wajjin hojjeta, eenyutu eenyuuf reportii godha kan jedhu ni kaa'ama. Job identification keessatti taayitiliin isaa, guyyaan isaa, approvaaliin isaa, supervisor taayitiliin ni kennama. Mindaan grade level isaa hundi ni barreeffama jechuudha. Job summary gaafa jennu general nature of the job, major function or activity achi jala jiran maa inni, statementiin jiru maa inni kan jedhu kun ni qabata jechuudha. Akkasumas job description kunis identification like title, date, approval kana ni qaba, job summary qaba, relationship kana ni qaba jechuudha. Their responsibility in the duty, limit of authority, what is done such as sales, lifts, drives, standard of performance, quality and quantity, working condition, physical environment, isaan kan hunda ni qaba jechuudha. Job description ni, job specification ni akkasuma job title ni qaba, summary qaba, relationship qaba, qualification qaba, experience, behavior kanneen immoo job specification jalatti arganna jechuudha. Find the potential problem of job analysis. Employee may resist job analysis because resistance to change, possible change to the job duties, change to pay, lack of trust of consequence. Yeroo tokko job analysis kana akkaataa inni barreeffameen hojjettoonni garaagaraa fudhachuun barbaada yookaan immoo resist godhu. Fakkeenyaaf change garaagaraa resist godhu, possible change to duty isaanii yookaan jijjiiruu yoo ta'e fakkeenyaaf wanni akkasii jira, payment jijjiiruu irratti, trust amanamummaa gonfachuu irratti yeroo baay'ee rakkootu mudata jechuudha. Kanaaf job analysis rakkoolee akkanaa kanneen mudachuu danda'a jechuudha. Who is involved in job analysis? Yeroo baay'ee job analysis kan baasan yookaan involve kan godhan manager ta'uu danda'a, supervisor ta'uu danda'a, job analyst ta'uu danda'a, job encampment, union ta'uu danda'a, consultantii garaagaraa ta'uu danda'a. Isaan kunniin job analysis tokko keessatti namoota qooda fudhachuu danda'anidha. So inni itti aanu job design jedha.
So job design is simply the process of determining the specific task to be performed and the method used in performing the task and the way the job relate to other work in the organization. Kanaaf job design jechuun gabaabumatti processii hojiin tokko yookaan immoo hojiin sun maaltu hojjetama yookaan immoo specific task to be performed meetodiin hojii sana perform gochuuf fayyadamnu maa inni hojiin sun hojii kam wajjin yookaan immoo organization kam wajjin walitti dhiyaatu yookaan walitti siqa kan jedhu sirriitti articulate kan godhu job design jedhama jechuudha. Job design. So there are two major components of job design: job enlargement and job enrichment. Waan jedhamutu jira jechuudha. Kanaaf job design waa lama of keessaa qabata: job enlargement fi job enrichment. Job enrichment. So inni itti aanu what is human resource planning or HRP mind? Human resource planning mind kan jedhudha. So HRP or human resource planning is a process of analyzing and identifying the need for the availability of human resource so that the organization can meet its objective. Yeah, dhaabbanni tokko kaayyoo itti hundaa'eef qaba jechuudha. Kanaaf kaayyoo sana galma geessisuu galmaan gahuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Humna namaa akkamii qabna organization kanaaf kan jedhu sana kan qo'atu HRP jennaan jechuudha. So the organizational strategy of the firm as a whole become the basis for human resource planning. So if you don't plan, you will end up either with famine or overwhelm jedha. Kanaaf namni planning qabne yookaan immoo dhaabbanni planning qabne dhumni isaa kufaatii yookaan immoo beela ta'a jedha. So this human resource planning can help. Faayidaan isaa inni guddaan help to determine future human resource needs. Gara fuulduraa humna nama hammamtu na barbaachisa kan jedhu sanaaf nu fayyada. Inni lammaffaa cheenjiin garaagaraa yoo dhufe cheenjii sana overcome gochuuf planning sun nu barbaachisa. Inni biraa foundation for personnel function tokkoon namoota qacaramanii hojiin isaanii maa inni kan jedhu achirratti specify gochuudhaaf nu fayyada. HRP'n provide information on the status of the human resource. Namoonni qacaraman staatusiin isaanii maal fakkaata? Yookaan immoo HRM'n staatusiin isaa maal fakkaata? Reduce cost and the budget of human resource management. Cost fi budgetii gadi buusuuf ni fayyada HRP'n jechuudha. Kanaaf HRP is very important. HRP'n step qaba, eeyyeen qaba. Maal fa'aadha? Stepota isaa ilaallachuu. Strategic plan are there. So as you see, human resource demand forecasting. Namoota humna namaa nu barbaachisu forecast gochuu danda'uudhaaf na sana booda total human resource supply forecasting eessaa arganna namoota kanneen kan jedhu environment keenya ilaaluu danda'uu qabna. Sana booda there is anticipated changing garaagaraa jiraachuu danda'a. Isaan sana gas gochuu danda'uu qabna. Poolisiin jira, job analysis hojjenna. Sana booda need human resource requirement erga baafnee booda dhumarratti action plan itti seenna jechuudha. Kanaaf inni kun steepii human resource planning follow gochuu qabu. So total HR demand forecasting gaafa jennu determining the demand for total workforce requirements through the analysis of organization operation. Forecast jechuun maal jechuudha? Hojii keenyaaf yookaan dhaabbanni keenya humna namaa hammamtu isa barbaachisa jennee forecast gochuu danda'u yookaan karoora baasuu danda'u jechuudha. So use a projection of operation output person and the productivity estimate of numbers and the kind of employee the organization will need at the future dates. Demand for firms, goods or services must be forecasted. Forecast is converted to people requirement. Kanaaf demand yookaan hamma humna namaa na barbaachisu san forecast gochuun qaba. Servisiin kennu product nu oomishu maayin namoota hammamtu na barbaachisa kan jedhu dursine forecast gochuu danda'uutu nurra jira jechuudha. The relationship between sales volume and the number of employees gaafa jennu adaduma sales volume keenya dabalaa deemuun hammi qacaramtootas bifuma saniin dabalaa deema. Sales volume keenya gadi bu'ee taanaan akkuma argitan kana number of employees nuti barbaannus akkasumatti gadi bu'aa ta'a jechuudha. Kanaaf kaampaaniin tokko especially profit company yoo ta'e adaduma sales profitiin isaa dabaluuni humni namaa isaas dabala malee sales profitiin isaa gadi bu'aa taanaan nama waan dabaluu qabu jechuudha. So new organization require the study of other similar organization or benchmarking. Fakkeenya
HR demand forecast gochuudha yookaan nama hammamtu na barbaachisa jedhu beekuudhaaf organization sun haaraa ta'e taanaan asiin dura organization product isaa oomishan yoo jiraatan isaan irraa muuxannoo qorachuu kan fudhachuu qabu. Utilizing the range of qualitative or quantitative forecast method. Quantitative method use a range of statistical and mathematical technique fayyadamuu regression analysis ta'uu danda'a. Productivity ratio and staff ratio kanneen hojjechuutiin HR demand isaa forecast gochuu danda'a jechuudha. Qualitative method uses mainly judgmental method, rule of thumb, feedback from people who provide analysis and a prediction. Tools such as brainstorming, NGT, Delphi method isaan kanneen fayyadamuudhaan hamma namaa na barbaachisuu gochuu danda'a jechuudha qualitatively. Kan eessa argannare amma fakkeenyaaf namoota hammanatu na barbaachisa yoo jedhee eessa maddii namoota sanii yookaan humna namaa immoo eessa ta'uu danda'a. So forecasting availability of human resource supply, external supply forecast. Yes, potential employee available to organization need includes individual entering and leaving the workforce. Yeah, hojjettoonni fakkeenya environment yookaan external environment gaafa jedhu alaarra namoota hojii barbaadan hammamtu jira kan jedhu sakatta'uu qabna jechuudha. Individual graduating from university, university irraa eebbifamtoota hammamtu jira kan jedhu achi argachuu dandeenya. Change workforce composition, the pattern, economic forecast for the next few years, technological development shift, action of competing employees, government regulation, the pressure factor affecting person entering and leaving the workforce. Isaan kanni external factor of HRP forecasting jechuudha. Internally yookaan immoo keessa immoo gaafa laallu internal supply refers to the manpower inventory available within the organization. Fakkeenyaaf skill audit, employee on non-managerial jobs. Yes, warroota manager position irra hin jirre dhaabbata sana keessatti warroota jiran skill isaanii audit gochuun baay'ee barbaachisaadha. Management audit, employee managerial jobs isaanuma naannoo managementii jiran administrative staff sanarrayyuu laaluu dandeenya nama nu barbaachisu. HRIS, Human Resource Information System, internal vacancy baafnee bakka keenya cufuu dandeenya jechuudha karaa kanaanis. So HRIS as an integrated system of hardware, software and database designed to provide information used in HR decision making. HRIS jechuun it is computer based software dha. Namoota dhaabbata tokko keessatti jira guutumaan guututti skillii isaan qaban maalirra akka jira, positionii isaan irra jira, hojii maal fa'aa hojjechuu akka danda'an sirriitti kan barreeffamee computerized ta'e kan jiru jira jechuudha. Kanarraa kaanee decision wayii uumuu dandeenya waa'ee human resource nu barbaachisu. Benefitiin isaa administrative and operational efficiency in compelling HR data, availability of data for effective HR strategic planning isaan kanneeniif nu fayyada. Fakkeenyaaf providing information about human resource in organization, employment, skill isaanii, tracking affirmative action and also automation of payroll and benefit activity. Kanneenif HRIS yookaan human resource information system nu barbaachisa jechuudha. And this HRIS design issue like what information available and what is the information needed. To what use will the information be put? And what output format compatibility with other systems is required? Who will be allowed to access to this information? The way and how often will information will be needed? Naaf isaan kanneen deebisuu danda'a. Information maaltu jira? Information akkamtu nu barbaachisa? Eenyutu information kana fayyadama? Outputiin nuti qabnu argannu maa inni? Information kana salphumatti access gochuu kan danda'u eenyu? Yoom fi akkamitti kan jedhu hunda deebisa jechuudha. So net HR requirement mean that the net human resource requirement is the difference between the total human resource demand and the human resource supply forecast taking into account of anticipated change. So anticipated change include turnover analysis. Gabaabumatti anticipated change gaafa jennu namoota gaafa qacarru yookaan immoo namoota gaafa qacaruudhaaf select goonu waan nu barbaachisu qofa miti select kan goonu. Achi keessaa hafuu danda'u yookaan immoo kan bahuu danda'u yoo jiraate jennee waa wayii dabalataafis turnover analysis jennaa jechuudha. Turnover analysis is analysis of an employee leaving the organization for several reasons including retirement, disability, resignation, quit, disability and this. Turnoveriin karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni hojii sana kaampaanii sana gadhiisuu danda'u. Karaa adda addaatiin fakkeenyaaf xurataa bahuu danda'u. Disabilitiin garaagaraa isaan mudachuu danda'a. Hojii jijjiirrachuu danda'u.
fi duutis jira kanneen keessa consider goonee gaafa nama qacaru waan barbaannu qofa osoo hin taane hamma tokko itti dabaluu qabna jechuudha. So after estimating the human resource demand and the supply for the future period, the net requirement situation can be one of the shortage or surplus or balanced. Each situation requires different sets of responses. For example, surplus of human resource. Yeah, human resource in case garmalee yoo baay'ate dhaabbata tokko keessatti garmalee kan baay'atu yoo ta'e kan nuti barbaannu caalaa yoo ta'e akkam goona. Look, supply exceeds labor demand. Kan nuti barbaannu caalaa yoo arganne. The reason for surplus human resource can be company contraction, overemployment, poor human resource planning. Isaan kun sababa ta'uu danda'u. Action planning nuti fudhannu maa inni gaafa surplus ta'e. So the action plan involves managing the net manpower requirement is the surplus or shortage. The action plan plus for surplus is like freezing hiring. Qacaruu dhaabuu danda'u qaba. Reducing the number of hours workload. Sa'aatii hojii xiqqeessuu qaba. Not replace those who left. Namoota gadhiisan bakka buusuu irraa qusachuu qabna jechuudha. Surplus manage gochuudha. Overtime job reduce gochuu qabna. Offer early retirement. Namoonni umrii isaanii osoo hin gahin dafanii akka ba'an gochuu. Reduce outsourced work. Hojiiwwan garaa outsource goonee kenninu sana dhaabuu. Operation expand gochuu. Lay off gochuu namoota hojii irraa qannasuu kan gadi buusuu jechuudha. Hir'isuu. Isaan kanneen surplus sana manage gochuuf akka action plan itti fayyadamuu ni dandeenya. Shortage gaafa nu mudatu in this scenario the firm will need more workers than will be available. Yeah, namoonni jiran xiqqaadha hojichi garuu namoota hedduu barbaada. Gaafa akkasii maal goona? Reasonii maaltu jira? Shortage dhaaf reasonii warroonni ta'an inni tokkoffaa expansion of the company. It is job fakkeenyaaf kaampaaniin kan babal'atu yoo ta'e, hojii isaa kan babal'isu yoo ta'e, biraanchii kan banu yoo ta'e namni hanqachuu danda'a. Poor human resource planning yeroo tokko under employment kanneen akka turnoverii kunniin shortage akka uumamu ni taasisu. Action planning nuti fudhannu maa inni? Namootuma jiran sana trainingii gahaa kennuutiin hojii isaan dabalataa akka hojjetan gochuudha. Grooming current employee to take over vacant position succession planning. Promoting, transferring from within. Yes, maal goona? Gaafa nama dhabe namootuma achi keessa jiran trainingii kennuudhaan hojii dabalataa akka hojjetan succession planning qabaachuu, promote gochuu, namoota sana transfer gochuu bakka tokkorraa gara bakka biraatti achuma keessatti akka hojjetan. Recruitmenting and hiring new permanent employee namoota alaa qacaruu. Subcontracting the part of the work to other firm. Yes, hojii sana subcontracting kennu namoota kaampaanii biraatiif. Hiring part-time job part-timerii qacaruu temporary worker jechuudha. Overtime kafaluudhaan namootuma jiran hojjechiisuu. Offer incentive for postponed retirement. Namoota umriin isaanii xurataaf ga'e tursiisuu. Retires part-timer. Yaa namoota retire ta'aniyyuu deebisnee part-timeidhaan qacaruu. Redesign job process for fewer employees are needed and reduce operation. Isaan kunniin maloota shortage of human resource ittiin overcome goonu. So thank you very much. This one is very nice tutorial video for you guys. Kanaaf galatoomaa chapterii sadaffaa bifa kanaaf inni chapteriin kun baay'ee murteessaa waan ta'eef sirriitti ilaaluun isinirra jira jechuudha. Yeroo baay'ee exit exam irratti gaaffileen baay'ee ni mul'atu jechuudha. Especially amma bakki itti dubbanni shortagein gaafa uumamu maal goona? Surplus gaafa ta'e akkam goona? Yes, HRT hariisiin maaliif fayyada kan jedhu gaaffilee hedduu exit exam irratti yeroo dhufan argina jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa kennitanii chapterii kana sirriitti ilaaluu qabdu jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomaa chapterii afuraffaarratti akka wal arginutti nagaan jiraadhaa. Garuu akkasiifu channel keenya subscribe gochuu, viidiyoo keenya like gochuu akkasumas share gochuudhaan hiriyoota keessa biraan qaqqabsiisuun akka hin dagatamne jechuun ergaa abboota jechuudha.